Yooyaa akkam jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota chaayinaalii Abdiin Inspire kan taatanii egaa ati jaarraa 21ffaa keessatti dargaggeessa taatee kan jirtu yeroo kanatti sooshaal miidiyaa fayyadamuu qabda jechaadha. Sooshaal miidiyaa fayyadamuu jechuun miidiyaa garaagaraa kanneen akka TikTokii akkasuma YouTubeii chaayinaalii wantoota hedduu jira jechaadha. Sooshaal miidiyaan warroota kana keessaati filattee tokko hojjechuu qabda jechaadha. Sababiin isaas maaliifidha? Ni ilaalta yeroo kinii irratti guddaa fayyadamuu qabda jechaadha. Fayyadamuu jechuun immoo wanta sooshaal miidiyaan namaaf argamsiisu argachuu qabda jechaadha. Egaa chaayinaalii keenya irratti waa'ee sooshaal miidiyaa hedduu haasofneerra. Amma irratti sabskraayibii kee tokko baay'ee tokko gammanneerra galatooma. Akkasuma immoo itti fufaatii laayik sabskraayibii nuuf godha. Gaaffii qabdan koomentii irra kaa'uu dandeessu. Akkasuma immoo keessumatti iyyuu jechaadha. Waa'ee soshaalii, waa'ee yuutuubii irratti, waa'ee tiiktookii irratti viidiyoo hojjennee jirra.